Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamoo jaalatamoo warra yuutuubii kiyya chaanaalii Abdii Alii hordoftanii maatii kiyya kan taatanii ashamaa harka fuudheen jira isiniin jedha. Itti aansuudhaan warri haarawaa taatan sabiskiraayib akka gootan namummaa ammatti isin gaafanna. Har'a akkuma marsaalee hawaasummaa irratti waliin argaa jirru kana waanni hamaan ijoollee keenya irratti nurratti raawwatamaa jiru, sabboontota irratti, lammii Itoophiyaa irratti raawwatamaa jiru qabxiilee tokko tokko lafa kaa'uun barbaada. Daqiiqaa muraasan qaba. Daqiiqaa muraasa kana keessatti akkuma argitan kana kanneen akka Ahmadiin Jabal, namoonni bebbeekamoon hawaasa Itoophiyaa san keessatti beekaman, kan bakka hundatti beekaman, kanneen akka Kaamil Shamsuu, akkasumatti ustaazota jedhanii gartee ustaazonni Itoophiyaan qabdu, ulamaawonni Itoophiyaan qabdu hedduun xiyyeeffannoo godhaatii jirti jechuudha. Ijoollee kana argite namoonni hedduun ammoo kan isin ajaa'ibu muummeen ministeeraa Abiyyi kadhatu jiran bilchiginnaa keessaa waan dadhabanii harka kennan fakkaatanii abbichuu kiyya jedha namni tokko yoo argitan taate barreeffama kana dubbifni akkana kan jedhu kana jechuudha. Abbichuu kiyya, boonaa kiyya, bareedaa kiyya ushururuu godhaniiti kadhataa jiran jechuudha. Falmii godhaa jira jechuu namni hedduun ammoo afaan garagaraatiin ijoollee keenya maddii dhaabbataa jiranii. Inshaallah ijoolleen keenya gama mootummaa hundaaniyyuu, gama mootummoota yaada gaarii qaban hundaaniyyuu ni deeggaraman jennee abdii goonaa. Kan isin beekuu dandeettan ani Itoophiyaa ta'uu kooniin har'a of baree warra jedhan tokkotu marsaalee hawaasummaa irra jira. Obboleessa kiyya, Itoophiyaan yoo lammii isheetiif kabaja hin qabne, yoo lammii isheetiif ulfina hin kennine Itoophiyaan jedhamtu. Sigalee takkitti matana sii jedheen salaataa, takkitti matana sii jedheen sagadaa. Abbichuu kiyya namni hooma ta'u wallaaleetiniin waan akkanaa kana gartee amantii isaa keessaa illee bahee hawaasa isaa maddii dhaabbata. Sagalee ta'a nu maddii dhaabbatuu keessaniif ananatti tola. Akka nama gartee biyya Arabaa keessa jirutti haga har'aatitti waa hedduu arginee jirra. Qabxiilee tokko tokko kaasuun naaf barbaachisaadha. Arabni kabajaa barbaada jechuudha. Arabni kabajaa barbaada. Yeroo konkolaataa isaa ooftu, yeroo konkolaataa isaa gartee qulqulleessitu, yeroo gartee bakki inni taa'u qulqulleessitu, yeroo isaaf gartee waa hunda kennitu kabajaa barbaada jechuudha. Kana hundayyuu namni keenya gariin wal keessa jirra jechuu, wal keessa jirra. Namni keenya hundoommoo kabajaa qabaa jechuu barbaanneetiniin. Gama biraatitti Abiyyitu Saa'udiidhaaf kabaja kennuu dhabe. Dubbii gabaabaa isinii kaasaani. Furmaanni kun hundiniyyuu rakkinni Abiyyiin uumeedha. Kana jechuun michummaa biyyoota lamaanii gaafa laaffisu, michummaa biyyoota lamaanii gaafa gartee duubatti laafu, lammiileen achi keessa jiraatan dhiibbaan isaanirra gahu akkanaa kana hidhaa dararaa wantoota gartee isaaniin hin malle. Waan tokko isinitti himu. Namoonni hedduun Bilaal bin Rabaa yeroo kaasanitti karaa amantiitiin Habashaa irraa dhufee jedhan. Nama Habashaa irraa dhufe Arabootuma biyya kana keessa jirtutti Bilaal bin Rabaa akkasitti qaxaqqate. Barnabii keenya nagaaf rahmanni Rabbii irratti haa jiraatu. Bilaal bin Rabaa akka amantaatti illee kabaja guddaa kennanii fi akka inni mu'azzina tahee beeytiirra dhaabbatee sagalee kee ol fuudhiiti azaani har'a garteetiniin sadarkaan kun siif kennamtee jedhaniin osoo gartee Qureeshonni hedduun jirtu, osoo muhajiroonni hedduun jirtu, osoo dhalataan biyya sanii Saa'ud Arabiyaa jirtu. Warruma Saa'ud Arabiyaa kanatu lammiilee keenya yeroo sanillee qaxaqqate, har'allee qaxaqqataa jira jechuudha. Garaagarummaan qabdu. Haa ta'u homaan hungoone jenne wanni waan nu godhe eenyunni jenne komataa jirra. Kenna komanna. Kennaa
namni kennaa ofii hin quufu yoo kaballaa taate malee jedha Oromoon. Abiyyiin osoo mootummaa Saa'udii kabaja godhee fi akkuma Imiraatiin deemu san akkuma waan garagaraa biyyoota garagaraa deemu san osoo wanni godhe lammiileen keenya silaa akkatti dila kan agartee afaanii funyaanii dhiigni dacha'u jechuudha. Abdii murree jirra jedhanii ijoolleen keenya isaan ala jiranis wanni goonu jiru jedhanii wanni goonu tokkoffaani Abiyyiin Saudi Arabiyaa michooma jabeessuudha sababa lammiilee isaatiif nu isaaf gajjechuu osoo hin taane inni sababa ijoollee isaatiif sababa lammii isaatiif sababa Itoophiyaa saniif sababa dargaggoota eegarii biyya saniitiif jecha Muhammad wajjin deemee isa bira dhufee isaaf kabaja kennee sigalami kabaja kennee Saudi biyya Itoophiyaa san dhaqxee harree fi garteetiin gaangee fi farda dhoqqee keessa deemuu hin dandeettu hin dhuftu. Saudiin ilmi isaanii waggaa 10 konkolaataa qaba xiqqaan sigalami mana keessatti akka fedhe guddata eenyu ka guddisaa jiru nuyi obboleeyyan keenya jechuudha. Kan istirahaa keessatti gartee nama isaaniitiif buna dhaabu nama gartee gurgurtaadha. Nama gartee biyyatti yoo galee sheeka gartee daa'ii godhu. Hagana takka gartee kabajaa jaalalaa ulfina dalagaadhaaf namni keenya akkanatti haafa qaba. Ijoolleen kun kaayyoo guddaa qaban. Ijoolleen kun kaayyoo guddaa qaban. Abiyyi irraa quba xuuxachuudhaan amma kun warri amma feestaala gurraacha kana gartee godhatee biyya Itoophiyaa san keessa Ahmadiin Jabal fa'a namoota gartanii argitan kun hundinuyyuu warra Abiyyiin deeggaran warra Abiyyillee ammoo isaanitti gartee hamma tokko dhiyaatu. Abiyyiin eenyutti dhiyaata jennee yoo kan dubbannu taate mootummaa Imiraat sanitti himuu danda'uu qabdan. Mootummaa Imiraat ijoollee keenya akka isaan Saudi Arabiyaa by the way Saudi Arabiyaa fi Imiraat walitti dhufeenyi isaanii hariiroon isaanii bara dabran san keessatti gallaafaa ture. Bara isaanuu kana keessatti homaan jedhu. Abiyyi akkuma Imiraatiin dhaqeetiniin Muhammad bin Zayed isa bira dhaqee akkasitti waa hunda kadhatee maal jedheetiniin lammiilee goggogaa duyda keessa tumansanii tirooniidhaan amma Saudi Arabiyaa dhufee michummaa jabeessuu qaba kan jennu yaada qabna. Wanna tokko amma akkas Saudiin baasii waa hunda ofii baafti. Egaa baasii waa hunda ofii baasti. Ofii isii baastu kana keessatti lammiilee biyya kamiyyuu baajata baasteetiniin gara biyyaatti dachaasaa jirti. Populationiin isaanii jechuudha baay'inni uummata biyya Saudi Arabiyaa miliyoonii 36 wal jechuun dachaa harka lamaan dachaa lammiileen biyya biraa hojiidhaaf biyya kana keessa jiraatantu harka lamaan jara caala. Isinitti haa himnu. Namni tokko yoo xiqqaate mana hojjetaa 2 qaba. Ta dubartiitii fi ta dhiiraa. Baadiyyaa keessatti horii eega mana keessatti qulqulleessituu manaati. Akka afaan Oromootitti akkasiin galuu barbaanna. Karaa ulamaayitiin ammoo wanti isin godhuu dandeettan akkuma amma gartanii isin godhaa jirtan kana namni dila kana isinitti iyyaa jira gabbaataniiti hojjechuu danda'uu qabdan. Abiyyiin ammoo jila mataa isaa ka of danda'e kanneen akka raayyaa fa'a kanneen akka majlisa Itoophiyaa muslimootaa fa'a kanneen akkanaa fudhatee Saudi Arabiyaa dhufuu qaba malee tiisee akka kennaa tiisee re'ee akka kennaa maallaqa kadhattuu akka kennaa ka akka Ahmadiin Shidee san erguu irraan malle sigalee lammata sadaffaa as deebuu kan qabu muummeen ministeeraa maa hin dhufne kan jedhu Saudi Arabiyaan komii guddaa qabdi. Sinigale komii guddaa qabdi jechuudha. Waan biraatii miti Saudiidhaaf kabaja kennuudhaaf malee kabaja yoo kennaniif Saudi Arabiyaan maashaallah tabarakallah lammiilee kennu osoo akkatti argitu waggaa meeqa keessa jiraatee namni kenna quufee kuunillee gartee gariin quufee gariin rakkinaafiyyuu gariin gartee dhabaafiyyuu gariin qabaafiyyuu waa hedduu dalagee ammoo as keessatti rakkina dalaydan isinillee lammiileen kenna warri ala jirtan irraaf qusadhaa jechuu barbaadeetiniin galatoomaa ulfaadhaa waan na dhageeffattaniif daqiiqaa dheertuu waan waraabe kanaafi deeggartoonni abbichuu warri shubbistoonni abbichuu tasgabbaaya ala deemtanii waan hin beeyneef jiruu alaa waan hin beeyneef
tasgabbaya isin bar warre fardeen TPLF warre juntaan gartee mataa irratti xiyyiti isin fe'eetiin ummata Oromoo tumaa turtan galatooma ulfaadha ina jechuun jilli amma haylanyaan dhufuu qabu jilli amma cimaan dhufuu qabu Abiyyi wajjin ulamaa'in Oromiyaas ulamaa'in Itoophiyaas hundinuu haatee dhufuu qabdi sigale araarsuu qabdi jechuu isatu barnamaa wallole saba sallammiin keenya tumame sababa san rakkinni kun hedduun dila kan amma isin argitan kun hundisa nurra gahee jechuu galatooma ulfaadha gama channelii keenna warri dhuftan baay'ee isin jaallanna ahaluma kanaan sagalee ta'uu itti nuuf faasinin jedha assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh islaamas kiristaanas hunda keessan isin jaalladha rabbiif jecha namni nama jaalatu rabbiif jecha nama jibbu